heeraa fi seera sirna gadaa duudhaa Oromoo ganamaa bu'uureffatee kan hundaa'e caffeen Oromiyaa qabeenya waloo gaaddisa galma seenaa wabii Oromummaati caffeen Oromiyaa. Uummanni Oromoo seenaanis seeraanis kan dhugoonfatee bilisummaa itti gonfate mootummaa mataasaa mootummaa naannoo Oromiyaa kan keessatti hundeeffatedha caffeen Oromiyaa. Kanaaf caffeen Oromiyaa qabeenya waloo gaaddisa Oromummaa kan Oromoo kaabaa kibbaa baha lixaati caffeen Oromiyaa kan Oromoon bal'inasaa fi rakkinasaa keessatti mari'atee fala itti argatudha. Kabajamtoonni miseensota caffee Oromiyaas Oromiyaa bal'oo keessatti aanaa isaanii fi ganda isaanii bakka bu'anii haa filataman malee bakka bu'ummaan isaanii kan uummata Oromoo maraati. Heeraa fi seera biyyaa kabajuu fi kabachiisuun akkaataa uummataaf waadaa galameen aantummaa fi quuqaman haqummaa fi qulqullummaan karaa guddummaa Oromummaa mul'isuun uummata Oromoof hojjechuuf dirqama seenaa fi seenaa akka qabanidha. Mootummaa gaafii uummanni Oromoo itti kaasu deebisuu fi danda'u mootummaa keessa galtummaa tokko malee ofii karoorsee ofii raawwatu caffee keessa galtummaa tokko malee ofii karoorsee ofii raawwatu kan ijaarranne seenaa uummata Oromoo keessatti kan calqabaa bara 2014 jedhanii fudhachuun hin danda'amu. 2014 dura kan jiru rakkoo isaa waliin ilaalaa turree jirra waliin ilaalleerra rakkoo hedduu akkuma hojiin hedduu hojjetame rakkoon hedduu akka jiru hundi keenya waliin beeknaa jechaadha. Hojiilee gurguddoon caffee Oromiyaan hojjetaman hojii seeratumuu bakka bu'ummaa uummataa raawwachuufiin hojiin to'annoo fi hordoffii isaan ijoodha. Dabalataanis caffeen Oromiyaa waggaatti yeroo 2 uummata isa filate waliin mari'achuun hojii to'annoo fi hordoffii gaggeessuun kallattii akka kennu heera mootummaatu kaa'ama. Haaluma kanaan koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaa godinaalee Oromiyaa 10 magaalotaa fi aanaalee Oromiyaa 30 akkasumas gandoota baadiyyaa 100 ol ta'an waliin dhimma nageenyaa fi misoomaa irratti mari'achuun hojiilee misoomaa garaagaraa hojjetamanii fi hojjetamaa jiran daawwateera. Nutis marii uummataa taa'ame irratti yaadaa fi gaaffii uummataa akkasumas deebii kennamee fi piroojektota misoomaa daawwataman hordofuun waan qindeeffanne qabnaa nu hordofaa. Koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaa godina Iluu Abbaa Booraatti jiraattota magaalaa Mattuu fi aanaa Mattuu akkasumas jiraattota aanaa Hallee waliin dhimma nageenyaa fi misoomaa irratti mari'ateetu jira. Jiraattonni marii uummataa kana irratti hirmaatanis haala qabatamaa magaalaa isaanii fi aanaa isaanii irratti hundaa'uun yaadaa fi gaaffii qaban koreewwan kanaaf dhiyeessaniitu jiru. Haaluma kanaan akka godina Iluu Abbaa Booraatti nageenya amansiisaa fi abdachiisaan jiraachuun akka qabxii ciminaa isa ijoo tokkootti dhiyaateera. Haa ta'u malee gama kenniinsa tajaajila waajjiraalee mootummaa keessumaa waajjira lafaan ammayyuun rakkoo hamaan akka jiruu fi qaala'insa gabaa ilaalchisee gatiin meeshaalee garmalee dabaluun rakkoo dhiyeessii qorichaa akkasumas COC'n madda galii ta'ee akka jiru eeruun kunis qajeelfamni mootummaa hojiirra ooluu dhabuun miidhamaa jira kan jedhan yaadaa fi gaaffii hirmaattonni kaasan keessaa isaan ijoodha. Simmintoo yoo fudhanne ilaallee qarshii 1,300 bitaa jirra. Qarshii 1,300 bitaa jirra. Wantoonni adda addaa saamunaa qarshii 40 hanga qarshii 50 bitaa jirra. Kun magaalaa Finfinnee irraa gaafa geejjibamee dhufu gatiinsa harka 4 harka 5 nutti dabalaa jira waan ta'eedhaaf tarii gatiin geejjibaa inni itti dabalamee dhufu akkuma jirutti ta'e gatii Finfinneedhaatti dhufeen nutti gurguramuu qaba jechaan jirru. Garuu giddu galeessatti ilaalamee maaliif iyyuu wanti murtaa'an tokko wanti uummata keenya hin miine. Wanti jiraataa biyya keenya kana miine, wanti jiraataa magaalaa kana miine. Maaliif iyyuu nu murtaa'ee irratti nuuf hin hojjetamne. Uummanni keenya inshuraansii fayyaa ta'eera. Haa ta'u malee inni babal'ina guddinaa akkuma jiru ta'e dhiyeessiin qorichaa rakkoo uumee jira. Uummanni keenya achi gahee inshuraansii abdatee dhaqee achi gahee ka'ee qorichallee bakkee bitachuudhaan miidhamaa jira. Gatiin hin dhandheef immoo naggaadee biraa yookiin daldaltoota biraa gatiin itti dabalamee itti gurguramaa jira waan ta'eef dhiyeessii qorichaa irratti qophiin keessammaa inni ammamii. Namaaf qodaa walitti fe'amee deemachuudha. Gaafa namni du'u makiinaa tokko tiraafikiin gadi yaa'ee dhufa godatti. Gaafa namni jiru moo falama. Du'aatu falama moo jiraatu falama. Maaliif tiraafikiin tokko gadi hin bu'u akka burruusaatti. Yoo aanaa ta'uu nu jalaa ture. Maaliif seektara adda addaa gadi bu'ee ganda burruusaa irratti jechuudha. Mana murtii illee dubartoonni yeroo rukutamanu yeroo abbaa manaatii wal dhabanu yoo tiraanspoortii dhaban mana ta'anii boo'achuudha. Maal ta'a akka duraanii sana ji'aan illee guyyaa 2 dhufee manni murtii oburuu sana tajaajile maal ta'a. Yoo aanaa ta'uu nu jalaa ture gaaffiin keenya kun yeroo dheeraadha jechuudha.
Isa kana maal ta'a yoo gaaffiin kun nu hiikkate maaliif tiraafikiin tokko magaalaa Burruusaa jedhamna wati maqaadhaaf yoo gadi bu'ee nu dhaabbate maal ta'a har'a qarshii 30 kaffalee jechuudha. Boqqolloo nan baadhee nama nan baadhee jechuudha akka kanatti dhufee as ga'e ni gadhe jechuudha magaalaa Mattuurra ga'e. Isa kana maal jettanii nu ilaaltu. Kenna tajaajilaa keessumaa dhiyeessii qorichaa wajjiniin ejjennoo akka mootummaa naannoo Oromiyaatti qabatame giddu galeessa gochuudhaan godina keenya wajjiniin mari'achuudhaan akkaanaatti dhiyeessiin qorichaa akka inni fooyya'uuf buufanni fayyaa yookaan community faarmaasiin hawaasaa akka inni banamuuf yoo xiqqaate marsaa duraa qarshii 150 gashinee torbee darbe keessa parsantii 50 nu hafee dhiyeessii qorichaa bittaama buufata fayyaa keessatti gurguramuuni faarmaasii hawaasaa keessatti uummanni tajaajila fayyaa dhiyeessii qorichaa wajjiniin akka inni argatuuf bakki itti tumsi abbootii qabeenyaa baajata mootummaatti sun tuqin carraa kanaan abbaa qabeenyaa magaalaa keenya keessa jiru kaniin galateeffachuu barbaadu dhiyeessii qorichaa kanaaf buufata fayyaa mana isaa haaromsuurraa kaasee sirreessuurraa kaasee qabeenya isaatiin nu bira dhaabbatame faarmaasii hawaasaa akka inni fakkaatuuf hojiin bal'aan hojjetamee akka jiruu fi ol gaafa baanullee kan arguu dandeenyuuf waliin kan beennu dhugaa lafarra jiru akka ta'e. Naannoo keenya tajaajilaa irratti tarkaanfii hadhaawaa mootummaan sadarkaadhaan jiru fudhatamaa jiru akkaanaa keenyaattis fudhachaas kan jirruu fi ammas xumuraa meekan hin jirre akka ta'e yoo sirriitti ilaalame. Dabalataanis magaalaa Mattuutti sheedii waldaaleef dabarsuu irratti iftoominni akka hin jirree fi maqaa waldaatiin nama dhuunfaatti kireeffame akka jirus odeeffannoo jiraattonni koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaaf kennanis sirrii ta'uudha kantiibaan bulchiinsa magaalaa Mattuu aadde Fantaayee Asaffaa deebii kan kennan. Sheedii seera alummaan hin baay'ata magaalaa Mattuutti qaama sadaffaatti kireessuun ofii keessatti hojjechuu dhiisuun akka dhufneen garuu sheediin tajaajila hojii dhabdootaatiif ooluu qaba waan jedhuun sheedii naannoo 32 ta'u irratti tarkaanfii fudhanne kan yeroo fixanii waggaa dheeraa akka dhaalaatti qabatan kan finfinnee ta'anii iddoo biraa ta'anii kireessanii galiirraa nyaatan irkaa fuuneetiyyuu hojii dhabaa waldaadhaan ijaarree galma iluustaariitti hoggansa godinaa daballeetiyyuu sirna wal irkaa fuudhinsaallee waggaa 3dhaan waadaa gashisiisnee qulfii walitti kennisiisne jechuudha. Waggaa 3 immoo isin jaalleewwan dargaggoota boodaaf dhufan nuuf kennitanii isin immoo steeppiittaa nutti guddattu enne. Amma kan amma ka'ee jiru kan nu rakkisee hoggansa kanaan dura jirutu nama dhuunfaadhaaf kan kenname malee sheedii yookiin carraa hojii uumuudhaan yookiin mana qopheessaadhaan bulu miti. Shanamee kenname akkuma manaatti. Kanaaf isa kan abbaa langaa dabalannee maal mari'annee tarkaanfii fudhatamuu qaba. Tokko misooma booraa teeleedhaan wal qabatu naannoo sana jiru. Tokko miidhagina magaalaa dhiphina daandii kana hiikuudhaaf jennee wanti nu jalqabne jira nurkatti harkifateera sirriidha koomeen kee dhugaadha isa kana nuti achi deebi'ee sirreessuu qaba. Kennichi garuu karaa sheediin hoogganamee maaliin utuu hin ta'in akkuma nama dhuunfaatti meetiraan hirame kennameetu jechuudha. Sirnuma hooggansa dogoggora nu uumne irraa waan ta'eedhaaf isa kana tooratti deebisuun sirriidha jalqabneerra sattaa nutti tarii furmaataa isaatii wajjin bu'aa isaatii wajjin yoo rabbadheen mul'ataa waan jedhu sana kaasuufini. Magaalaa Mattuutti daandiin ispaaltii gara yuunivarsiitii Mattuu geessu caccabuun rakkachaa jira jechuun gaaffii hirmaattonni kaasaniifis pirezidaantiin yuunivarsiitii Mattuu Dr. Indaganaa Abbabaa rakkichi sirrii ta'u eeruun mootummaa waliin ta'uun akka hojjetamudha kan himan. Wanti sila ka'e sun waan sirriidha nus baay'ee isaa qoranneerra. Waajjirri kun bajeta federaalaatiin bula. Bajeta federaalaa keessatti immoo wanti safaramee nutti kennamu kun xiqqoosee dhiibbaa caffee kanas dhiibbaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaas hin barbaada. Keessattuu karaa kana hojjechiisuudhaaf karaan kun feezii 2 qaba. Yoo argitan duraan amma TTC duwwaatti hojjetamee ture. Seen baay'ee dhiphoodha. Isa booddee inni lammaffaan karaa inni bal'aan sun amma yuunivarsiitii gahuutti kan hojjetamedha. Sadarkaan isaas adda adda. Inni kun asfaaltii konkiriitiidha. Inni sun asfaaltii duwwaadha. Kanaan wal qabateetu kan rakkataa jiru uummatnis nus akka yuunivarsiitiitti kan rakkataa jiru. Bara baraan kantiibaa wajjin akkasumas immoo steekhooldaroolii keenya wajjin lafa rakkoo qabu yaalla. Garuu inni fala waan ta'u natti hin fakkaatu. Falni inni guddaan kan ta'u jiru waanuma guddaa hojjetanii kan hojiin deemuun barbaachisaa ta'a. Assaayimentii nutti kenname nuti hin fudhanna. Magaalaa wajjinis
godina wajjinis akkasumas naannoo wajjin qindeenye waan dandeenye komitii sarviisii irraas ta'uu danda'a bu'uura addaarraas madda addaarraas barbaannee walii wajjin shaakallee waan danda'amu gara fuulduraatti geessina. Maaliif kan itti fayyadamu uummata duwwaa miti. Dhaabbanni guddaan kun asiin jira. At least qaniitti anillee ala furiin itti deddeebi'a. Kana mootummaan naannoo Oromiyaas nu gargaaree yuunivarsiitiinis waan gumaachuu qabu gumee waan addaatti yoo deemne karaa kana fooyyessuu hin dandeenye. Hanqina baajataa ka'eefis walitti qabaan koree dhaabbii dhimma baadiyyaa caffee Oromiyaa obbo Diriirsaa Waaqumaa deebii kennaniin maddi baajata naannoo Oromiyaa inni guddaan galii uummata isaarraa walitti qabamudha. Kanaaf hojiin tajaajila lammummaa hojjetamee fi hojjetamaa jiru agarsiistuu guddaa akka ta'edha kan himan. Godina 21 qaba naannoon Oromiyaa. Godina 21 qaba sadarkaa aanaatti aanaa 400 sanaa oltu jira magaalota sadarkaa aanaa dabalatee. Magaalota akka magaalaa Mattuus dabalatee aanota baadiyyaa dabalatee gara 400 wayiiti. Gara gandaatti yoo dhufne gandoota gara 7,000 sanaa oliiti. Naannoo Oromiyaa keessatti gandoonni jiran gandi baadiyyaa jiru jechaadha. Kana hunda yeroo goonu maddi baajata mootummaa maalinni? Mootummaan kun madda baajataa akkamii qabaa jennee haa ilaalle. Maddi baajataa tokko galii uummata kanarraa sassaabamuudha. Gibira ta'uu danda'a, qaraxa ta'uu danda'a, maaliyyuu haa ta'u maal uummata isaarraa sassaabee deebisee uummata isaa kan ittiin misoomsudha. Maddi guddaan maddi baajataa naannoo Oromiyaa uummata isaati. Bakka baay'eettis raajii hojjetaa kan jiru uummata isaati. Akkuma fakkeenyaatti isinii kaasuuf tajaajila lammummaatiin Oromiyaa keessatti baajata waggaa tokko labsineen hojii misoomaa hojjechuu hin dandeenye. Tajaajila lammummaatiin naannoo biliyeena 30 sanaa olii kan ta'uun naannoo Oromiyaa keessatti hojiin raajiin hedduu hojjetamee jira. Waggaa tokkotti manneen barumsaa 30,000 tajaajila lammummaatii fi hirmaannaa uummataatiin mootummaan naannoo Oromiyaa ijaaree jira. Manneen barnootaa 30,000 gara baajata mootummaatti toofinnee hojjechuun hin danda'amu gonkumayyuu. Kana bira darbee baruma kana manneen barnootaa oolmaa daa'immanii yookiin immoo abdii baruu jedhamu gara 3,000 kan ta'u tajaajila lammummaatiin hirmaannaa uummataatiin hojjetamee jira. Hojiin hojjetame kun hundiyyuu baay'een isaa Iluu Abbaa Boor keessatti hojjetamee jira. Godinoolee Oromiyaan duraan isiniin jedhe 21 kana keessatti iyyuu hojjetamee jira. Maal isiniin jechuu barbaadeen maddi baajataa olaanaan mootummaa naannoo Oromiyaa fi Oromiyaadhaaf uummata isaati. Uummata isaati. Uummata kana qindeessinaan, uummata kana gurmeessinaan raajii hojjechuun akka danda'amu mootummaan naannoo Oromiyaa mirkaneeffatee jira. Godinni Iluu Abbaa Booraa mirkaneeffatee jira. Muuxannoo gaggaarii asirraa argannee jira. Kun qabatamaan waan mirkanaa'edha. Kanarraa dhaabbateeti mootummaan naannoo Oromiyaa labsii tajaajila lammummaa jedhee aadaa Oromoo ganamaatti haa deebinu jedhee dhimma rakkoo keenya, rakkoo diinagdee keenyaaf, rakkoo misooma keenyaaf labsiin tajaajila lammummaa labsamee akka mootummaa naannoo Oromiyaatti naannoleen biroo kamiyyuu kan hin qabne nuti kan mataa keenyaa kan qabnu labsii itti labsinee hojii misoomaa ittiin eegallee jirraa jechaadha. Koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaa marii uummataan booda pirojektoota misoomaa hojjetamanii fi hojjetamaa jiranis daawwateera. Pirojektoota daawwataman keessaa magaalaa Mattuutti daandii koobilii fi daagaa bo'oololaa ganna uummata rakkisaa turee fi kenna tajaajila hospitaalaa Kaarli Mattuu daawwateetu jira. Naannoon kun baay'ee rakkisaa ture. Keessattuu nuti immoo asitti lolaan asirraa yaa'ee dhufu baay'ee mana keessa fa'aa nu rakkisaa ture. Baay'ee makiinaan bokkaan roobnaan makiinaan guddaa miti xinnoo nu darbaan ture. Baay'ee rakkataa turre, baay'ee iyyataas turre, baay'ee walgahii irratti iddoo adda addaatti baay'ee iyyataa turre. Waaqayyoof haa galatu. Amma immoo edda kun hojjetame immoo baay'ee gammachuu guddaan nutti dhaga'amaa jira. Baay'ee mootummaa keenyas baay'een galateeffannaa, Waaqayyoonis hin galateeffanna baay'ee. Eddasii bokkaa roobaa jiru, bokkaan roobu kunillee lolaan mana koo galaan jiru eddasii. Kanaaf baay'een mootummaa kana baay'een galateeffadha Waaqayyoo wajjin. Lolaan naannoo kana duri karaa ol karaa jiraa ture, hayilitti dhufee as keessa gala. Ammoo barana xinnoo fooyyee qaba. Akka gubbaadhaa dhufee darbaan jiru
ግን ammas ta'us bishaan iddoo biraati kan takkaa hin baramintu dhufe. Abdii boriitiin dhufaa, karaa gootaraatiin dhufaa, diishin sun achiin citeera. Achi lagatti galaa ture. Amma isatu warra gara gadii kana miidhaa jira. Malee itti gara olii kun xurutti gaddabamee deebi'eera inni kun. Baay'ee nama gammachiisa. Waan hojjetamee hin argamin hojjetame inni kun baay'ee gaariidha. Waan galatoonfatamu. Warra gara gadii kun amma yaaddabu gara galgala ala bokkeen dhufu. Guyyaallee ofirra dabarsu halkan immoo namaa ciise bokkaa roobaa gorfii kanatti baay'ee mana namaa keessa galee ittuu hirmaataa jira halkan. Kanaaf isa malee wanni gara biraa baay'ee gaariidha. Naannoon kun baay'ee rakkisaa ture. Fakkeenyaaf karaa keenya kanarratti ani kun manni koo kunoo laasi asuma bukkee kanaadha. Baay'ee rakkisaa ture. Asii makiinaan hin deemu waan tokko hin deemu baay'ee rakkachaa turre. Asii yoo namni dhukkubsate illee jechuudha irraan gadeetti kanatti gadi dhufee jechuudha ambulaansiin dhufee nama deessuu illee nuuf gochuu hin dandeenye. Asii harkifnee tabba kana baasnee gaara kana jechuudha baay'ee siqaa argineetu iyyuu harkisnee isa dhukkubsataas isa da'uudhaaf xannaqamu illee baay'ee rakkanneetu ol baasnee gaara gubbaa aspaalteetti baafneetu iyyuu hospitaala geessinaa jechuudha. Amma garuu galata Waaqayyoo gad dhuftee jechuudha. Gad dhufuu miti hanga baameedha sanatti takkaa deemee hin beeku makiinaan asiin. Makiinaan gaashaa takkaa deemee hin beeku. Amma garuu makiinaan miti baajaajiin illee fiiddee mana keessa galtee nuuf gochuu dandeessi amma isaatii kana galata Waaqayyoo. Amma jechuudha. Amma kun hidhamuu isaatti baay'ee itti gammannaa. Amma baay'ee bareedeera. Hojiin asitti hojjetamu kun badaa nuuf gaariidha. Ollaan keenya kanaan dura bara 95 kaanee inuma iyyanna. Takka karoora keessatti nu qabamee beeku kun hojjetamuudhaaf. Amma immoo karoora keessatti nu qabamee barana kun hojjetamuunsaa xuruun nu ta'ee otoo jiru isee aftee jirtu kan irratti utuu nu hojjetamee mootummaa isee kan irratti utuu karoora nu godhanii bulchiinsi magaalaa lolaan kan duubaan cabee achaan nutti dhufu jira. Lolaa kana irratti utuu nu hojjetanii caalaa mottuu gaarii ta'a inniitu yaada qabna nu gara keenya uummanni kan qabu kana. Dabalataanis jilli koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaa walitti qabaa koree dhaabbii dhimma baadiyaa obbo Dirrisaa Waaqumaan durfamu kunniin aanaa haallee fi aanaa mattuutti pirojektoota aanaa fi naannoo Oromiyaatiin hojjetamanii fi hojjetamaa jiran daawwateetu jiram. Pirojektoota daawwataman keessaa mana murtii aanaa haallee, pirojektii waajjira aanaa haallee hojjetamaa jiruu fi keellaa fayyaa namaa hirmaannaa uummataan hojjetame akkasumas riqicha laga Waangaas lammaffaa baajata naannoo Oromiyaan hojjetamaa jiru daawwateetu jiram. Lagi kuni laga Waangaas lammaffaa jedhama. Riqicha Waangaas lammaffaa jedhamee beekama jechuudha riqichi kun. Riqichi Waangaas tokkoffaa kan Oromiyaa hojjetee xumure. Inni kunis riqicha Waangaas lammaffaa Oromiyaatu hojjetaa jira jechuudha. Meetirri isaa meetira 20. Daandiin kun rakkoo hawaasaa yoo xiqqaate gandoota 4 tajaajila riqichi kun. Ganda Jeetoo, Garba Diimaa, Qacii Boorran, Oongaa gandoota kana wal quunnamsiisee jechuudha riqichi. Kana lama kana achi jiru, lama immoo kana achi jiru jechuudha. Jeetoof Garba Diimaan kana achi jiru, Oongaa fi Qacii Boorran immoo kana as jiru jechuudha. Riqicha gandaa 4 wal quunnamsiisu. Rakkoo uummataa yeroo dheeraa ture. Komii bara yeroo dheeraa ture. Mootummaan naannoo Oromiyaa baajata itti qabatee bara 2010 hojjechuudhaaf yoo eegalellee rakkoo yeroodhaan konsaltaantii wal qabatu illee gorsaa fa'i wal qabatu illee riqichi kun harkifataa ture. Bara baajataa bara 2014 kanatti olmos akkuma amma ilaalaa jirtanii intinaan isaa uffatee dhumee jira, silaabiin isaa uffatee jira. Qabannaa garanaaf garasiin sun guutamee kun sirratee bara baajataa kanatti hin xumurraadha kan isaan nuu kaasaa jiran jechuudha. Hordoffiin isaa wanti hunduu isaa Oromiyaatu hordofaa. Garuu immoo faayidaa uummataaf akka ta'e yerootti dhufne hin gaafannaa inni xumurraa kan jedhudha kan isaan nuu kaasaa jiran jechuudha. Dabalataanis koreen dhaabbii caffee Oromiyaa kunniin biqiltuu baala shayii akka Oromiyaatti qophaa'aa jirus daawwateera. Haaluma kanaan bara kana biqiltuun baala shayii miiliyoona 1.2 ta'u dhaabbiif qophaa'ee akka jirus odeeffanneerra. Inisheetivii akka mootummaa naannoo Oromiyaatti qabamee jiru keessaa biqilaan baala shayii isa tokko. Biqilaan kun akka aanaa keenyaatti buufata 4tu jira. Buufata 4 keessaa buufati nuti amma irratti argamnu buufata Cariyoobee jedhama. Buufanni Cariyoobee kun biqilaa bara kana dhaabbiif ga'e akkuma duuba koo kanatti argaa jirtanii 400 ol dhaabbiidhaaf kan ga'ee jiru. Akka aanaa kanaatti buufata arfanirraa biqilaa miliyoona 1.2 qonnaan bulaa 98tiif raabsuudhaaf kan qophaa'ee jirudha jechuudha ammatti jechuudha. Sababni aanaan kun filatamee fi tokkoffaa warshaanas jira. Hidhamiinsi isaa akkamitti qonnaan bulaan dhaabaa akkamitti immoo warshaa addana jiruu fi
qonnaan bulaa wajjin hariiroon isaa walitti dhufaa fi komiiwwan qonnaan bulaan immoo oomisha kanarratti warshaa tokko qofa kanas jiru fedhii nama dabalaa jirruu fi kan warshichi qabuu fi waan dabalataa barbaadu giddu galeessa godhachuudhaan bara kana laawwancha sirratti goone biqilaa kana sirratti akaanaa kanaatti akkuma godina kanaattu iddoo biqilaa dhaabuuf jedhu qopheessaa jirra. Kanaaf tootaalii miliyoonni 1.2 bara kana dhaabbiif ga'ee jira jechuudha biqilaan baala sheekkaa naallee. Muuxannoo kanarraa ka'ee bara kana naannoon Oromiyaa kallattii kenneen daawwannaa garaagaraa gaggeeffame godinni Wallagga Ba'aa, godinni Buunoo Beddellee, godinni Wallagga Lixaa, Qellee Wallaggaan dhufanii asirraa muuxannoo fudhatanii amma godinni lamman tokko biqilaa baala shee kana asirraa fudhatanii muuxannoo fudhatanii dabarsuu eegalan ammas waliigaltee humni fuulduratti dabarsuudhaaf qophii irra jirama jechuudha. Jilli koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaa godina Iluu Abbaa Booraatti bobba'e kunniin aanaa Dooranittis riqicha laga Gaabbaa komii uummataa yeroo dheeraa ta'es daawwateera. Dhimmi riqicha laga Gaabbaa yaa'ii caffee irrattis yeroo adda addaa dhiyaachaa akka turedha. Waa'ee riqicha kanarraa kan jiru tokko quffaaroo isaarraa kaasee quffaaroon silaayii jala piilariidhaan dhufa jechuudha. Beeddiin isaa waan hojjetama kanaan duras kan argine jechuudha. Inni kun garuu maasonoriin isaa maasonoriimaan godaaba jechuudha. Inni moggaa lammanii. Fuutingiin isaa meetira isuma sanaan maasonoriidhaan hojjetame kaa'e. Fuutingichi silaayii sibiilaa fi armaataadhaan ba'ee isaa ol illee tuta'ee amma tokko hin ba'aata waan jedhu qaba ture. Inni lammaffaa maa inni ispaaniin isaa meetira 45. Ispaaniin isaa 45 gaafa ta'u piilariin inni gidduu dhaabatu konkiriitiidhaa fi feerroodhaan hojjetamuu qabaadha. Koomeen uummanni qabus akka ogeessa tokkottis kan ta'uu qabudha. Inni kun immoo maasonorii ta'edha. Maasonoriin kun duraabilitiin isaa hammam turuu danda'aadha. Inni kaanii maaliif maasonoriin inni gidduu jiru kuni maaliif sarkiliin taane eecha bishaanichaa gaafa rukutu reektaangilii gatii ta'ee fi eecha bishaanichaa yeroo hunda tach gatii godhu hin borobboroma yookaan sargilii karviin taane tu karvii ta'e bishaan konkolaachisee ofirraa dabarsaa kunoo yeroodhaan gaafa eecha bishaanii rukutu hin cabaa kan jedhuudhaan akka ogummaattis tu akkana ta'e maal ta'uu qaba jennee godinaa wajjinis wal daawwaleerraa jaruu garuu diizaayinii isaa nu biran jiru. Akka aanaatis diizaayinii isaas hin qabnu, godinnis diizaayinii hin qabu, bakka bu'ii isaas hin qabnu. Cirracharraa kaasee moo qulqullina cirrachaa yommuu ilaallu jalqaba cirracha dhufanii buusan jechuudha cirracha yaayyuurraa asii oomishamaa. Bu'ee jennaan hin dhufnee saayit formaanii wajjin ol agarree jechuudha yeroo sanatti. Gaafa haasofnu maal jedhanii isin warri aanaayi wanta isin gashu hin qabu. Kan kallattiidhaan hordofuu gorsaa mahandisoota Oromiyaa dhufanii hordofantu jarri approve godhanii cirrachichi ittiin hojjetamuu hin danda'ama. Kanaaf iyyuu ittiin jalqabneerraa jedhaniitiyyuu ittiin hojjetan. Riqichi kun qulqullina qabaa yoo jenne qulqullina kan hin qabnee fi umurii dheeraa hin tajaajila jedhamee eegamu jechuudha. Kanarraa ka'ee hawaasni kan inni komachaa jiru jechuudha. Wanni rakkoon jiru amma jala murree wanni beekuu qabnu jechuudha. Konsaltaantii wajjin hin deemneetii mitan hojjechaa jiru. Ifaan ifatte jechuudha. Ni waan mataa kootiin waan itti amanne saayitii irratti waan ta'uu qabu kan hojjechaa jirru jechuudha. Malee kana teestii maal jedhamu ninja kan baachuu danda'u wajjin kan wal madaalee diizaayin godhame sibiilli gahaa ta'e itti galee konkiriitiin itti gotame osoo shir wal hojjetamuu qabu garuu asitti kan laalaa jirru maasonariidhaan akka hojjetamedha. Isas gaafachuuf yaalii goonee turre. Nuti kan diizaayinii jira diizaayinii irratti hundaa'eeti kan hojjechiisaa jiru jedhee nu deebise. Garuu immoo diizaayiniin sun ispeesifikeeshinii qabaayee jennee gaafannee turre jechuudha. Ispeesifikeeshinii akka hin qabne diizaayinii qofa akka qabu ta'aaf ibsa kan nuuf kenne. Okay gorsaa qabaa jennees ni gaafannee jechuudha. Gorsaanis jira jedhee maqaa dhaabbata tokko nuuf dhahee jira. Garuu immoo gorsaan sun waliin hojjetaa jirtu ija ogummaatiin wantoota isin request gootanii jarri confirm godhanii isin deebisaa jiru. Laboratory testing gahaa ta'e maateriaalii irratti fakkeenyaaf amma saandiin itti hojjetamaa jiru cirrachi jechuudha. Qulqullina hin qabu. Cirracha naannootiin hojjetamaa jira jedhee uummanni ni komata jechuudha. Inni kana furuudhaaf maal gootanii testiin hojjetameera jennee gaafannee turre jechuudha. Testii akka hin hojjetametti kan nuuf ibsa nuuf kenne jechuudha. Piroojeektiin kun maal godhamu qaba? Remedial action fudhannee itti hafuufsisnu moo maal ta'uu qaba isa jedhu qoratamee erga qoratamee booda fala kaa'uudha malee akka kanatti osoo koomiin baay'ee qabaatu rakkoowwan
baay'ee osoo beezik rakkoo ciccimaa ta'e jechuudha. Beezik ta'e osoo qabaatu itti hafuuf jedhanii itti fufsiisuun an akka ogeetti tokkotti sirrii mitiin ja'a. Dhimma riqicha laga gabbaa kana ilaalchisee yeroo adda addaa yaa'ii caffee marsaa tokkoffaa irrattis komiin adda addaa ka'aa ture. Komiiwwan ka'aa ture keessaa tokkoffaa saffina hin qabu kan jedhu komii ijoo tokko ture. Inni lammaffaa qulqullina hin qabu iftoominnis rakkoo of keessaa qaba. Koreen keenya saampilii hojiiwwan misoomaa ilaalu keessaa sadarkaa tokkoffaatti riqicha kanaadha kan adda baafatee ilaalaa jiru. Nutis dhufnee ijaan arguudhaaf yaalii goonee jirra. Taajjabbii asitti ilaalleen dhimmi qulqullina isaatii, dhimmi diizaayinii isaatii ogummaadhaan kan deebi'u, ogeessi kan deebisudha kan ta'u. Haala qabatama ilaalluun garuu tokko saffisaan hojjetamaa akka hin jirre mirkaneeffannee jirra. Amma ganni galaa jira. Akkaataa waliigalteetiin immoo sadarkaan amma piroojeektiin kun irra jiru gaadha jedhanii fudhachuun hin danda'amu. Koreewwanii fi miseensonni koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaa godina Iluu Abbaa Booraatti bobba'anis yaada kennaniin akka godina Iluu Abbaa Booraatti magaalattis ta'e baadiyyaatti nageenya amansiisaa fi abdachiisaan akka jiru himuun fakkeenyummaan kun akka itti fufuu fi dhimmi kenniinsa tajaajilaa ammayyuu xiyyeeffannaa guddaa akka barbaadudhaan kan himan. Akka godina Iluu Abbaa Booraatti waa'ee nageenyaatiin fudhannee ilaallu waan gaariidha kan jiru. Even hojii misoomaatiin hojiilee qonna irratti fudhattee yeroo ilaalte waan jiruuf jireenya hawaasa baadiyyaa sana jijjiiru waan hojjetamee jiru waan fakkeenyummaa qabuu fi qabatamaattis hawaasa kana ittiin jijjiiraa hooggansi naannoo kanaa jiru waan sitti argisiisu jira. Kun sirriitti jajjabaachuudha qaba. Godin Iluu Abbaa Booraa ambaasaadara nageenyaa akka taateedha. Milkaa'ina hojii nageenyaatiif wal dhaga'uun odeeffannoo waliif kennuun uummata hirmaachisuun bu'aa argame akka ta'edha. Hooggantoonni godinichaa dubbifne kan himan. Citiin milkaa'ina hojii nageenyaa godina keenyaa akkuma beekamu haalli qabatamaan godina keenyatti jiru haala nageenyaatiin haala gaariirra jirra. Haalli gaarii isa taasise immoo uummanni keenya nagaa kan barbaaduu fi gocha nageenya booressan hundumaa qolachuudhaan gaaffiiwwan qabu karaa tasgabbii qabuudhaa fi karaa gaafatee ittiin argachuu danda'uudhaan kan gaafataa turedha. Iccitiin milkaa'ina keenyaa immoo inni qindoominaan hirmaannaan uummata keenyaa hojii nageenya irratti cimuudhaan halkaniif guyyaa mootummaa keenya bira dhaabbachuudhaan nageenya isaa akka inni mirkanaa'u gochuudhaan hojii bal'aa hojjechaadha kan turame. Godinni kun akkuma isin beektan ambaasaadara nagaa jedhamee isin beekama. Ambaasaadara nagaa kan jennee fi rakkoon nageenyaa yeroo ammaa bakka garaagaraatti mul'ataa jiru kun godina kana keessatti bara darbees ta'ee bara kanas ta'ee rakkoon nageenyaa tokko hanga ammaatti uumamee hin jiru. Kun kan ta'eef hojiin nageenyaa uummata hirmaachise uummatumti mataa isaatiif nageenyaaf waardiyyaa ta'ee kan halkanii guyyaa hojjetaa jiru ta'uu isaati. Isa bira darbee gaachanni sirnaa milishaan nu jennu hawaasni keenya bal'aan nageenya waan barbaaduuf yeroo hunda nageenyaaf waan labsuuf kan nagaa barbaadu hundimmoo nagaaf yoo hojjete nagaan akka bu'u beekamaadha. Kanarraa ka'ee godina kana godina nagaa ta'uunsee akka cimina ijootti kan laalamee jirudha. Koreen dhaabbii caffee dhimmoota adda addaa raawwii isaanii wajjin wal qabatee hojii mootummaa godina kana keessatti raawwatamaa jiru maalirra jira maal fakkaataa kan jedhu gadi bu'anii lafattis waan qabatamaa jiru ilaalaniiru. Uummata wajjinis marii adda addaa godhaniiru. Kanarraa ka'anii duub deebii nuu kennanii jiru. Asirraa dhugaa dubbachuuf barnoota guddaatu argama. Ciminni keenya maali kan jedhu sirriitti addaan bahee ilaalamee jira. Hanqinni keenyas maal akka ta'e addaan baasnee ilaallee jirra. Hundaa ol immoo kallattii gara dura irrattis maal irratti xiyyeeffachuu dandeenya kan jedhu yeroo jalqabaatiif koreen dhaabbii bifa kanaan gara godina kanaa dhufanii dhimmoota rakkoo hawaasummaa, rakkoo dinagdee wajjin wal qabatanii jiranii fi keessumattuu immoo rakkoo bu'uuraalee misoomaa godinichi qabu wajjin wal qabatee waan bal'aa ilaalanii ilaaluu qofa osoo hin taane kallattii furmaataas wanti gurguddaan kaa'ameera.